tana jalqabneeti jirra. Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti tarkaanfii fannoon fudhateen namoota 30 kan ajjeesanii turan ammaaf immoo waraanaaf qophiidha jechuun jiraattonni naannawaa aanaa Abbee Dongoroo jiraatanis dubbataniiti jiran. Abdii guyyaa irraantanaa magaalaa Sandaffaa dhaquun daawwannaa taasisaniin fooqii yeroo hedduuf ijaaramaadhaa turee fi misoomaa kan jedhamuun beekamu guyyaa irraantanaa eebbisuun isaatis dhagahameeti jira. Pirezidaantiin itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii achi irratti immoo dhaamsa gaggeessaniin Oromiyaan misoomaa fi nageenyaaf qophiidha jedhan. Chaayinaan agarsiisa waraanaa taasifteen biyyoota idil addunyaadhaa akkaan kan ajaa'ibsiifatteedha jedhame. Chaayinaan biyyoonni gara biyyoota 30tti kan dhiyaatan irratti hirmaatan keessatti agarsiisa waraanaa isiin taasiftee Ameerikaadhaa fi biyyoota tokko tokko akkaan sodaachisuu isiidhaati dagama. Biyyoonni achirratti hirmaatanis ni diiran. Finxaaleeyyii Amaaraa Faannoo ofiin jedhan godina Horroo Guduruu Wallaggaatti tarkaanfii dhiyeenyaa kana fudhataniin hojjettoota mootummaa namoota 5 fi akkasumas hawaasa jiraatan keessaa namoota 25 lubbuu isaanii baasuun dhaga'ame. Godina Wallagga Bahaa Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbee Dongoroo keessatti tarkaanfii isaan kun humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa kun fudhatanii namoonni 30 erga lubbuun isaanii darbeen booda hanga ammaatti hooggantoonni mootummaa naannoo Oromiyaa irraas dhaamsi dhagahamee jiru. Hawaasni immoo gara isaaniitiin yaaddoo guddaa qaban kan himachaa jiranii fi pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaatii fi kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa hanga ammaatti gadi ba'anii dhaamsa tokko hin dubbanne jechuun hawaasni ajaa'ibsiifataa jiran. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa kanatti tarkaanfii yeroo ammaan duraatiin fudhataniifis namoota hedduu kan fixaa turan har'ammoo itti deebiin namoota 30 wayita fixanitti yeroo ammaan tanaatiifis immoo waraana lammaffaadhaaf qophaa'aa kaaniif jiraniitu himataman. Uummanni aanaa Abbee Dongoroo keessa jiraatan immoo hedduminaan taateen hin taane kan isaan mudatee fi bulchiinsi aanaa Abbee Dongoroo kan ta'e obboleessi isaa hoogganaa fannoodha ta'uunis mul'ateeti jira. Seenaawwan kana keessatti immoo obboleessi isaa wayita hoogganaa fannoo ta'utti bulchiinsi aanaa Abbee Dongorootii fi isaan obboleeyyan ta'uun mul'atan. Bulchaan aanaa Abbee Dongoroo kun immoo wayita achi bulchaa jiranitti hoogganaan obboleessi isaa wajjin hin dhalate immoo fannoo akkaan hoogganaadhaa jirutu mul'ata. Garuu immoo finxaaleeyyiin Amaaraa fannoon kun daangaa Oromiyaa cabsee tarkaanfii hawaasa nagaa irratti fudhatu itti deddeebi'ee waan jiruuf tarkaanfii kana irrattis immoo namoonni hedduun kan miidhaa gurguddaa qaqqabsiisaa turan ammaan tana immoo hojjettoota mootummaadhaatii fi akkasumas hawaasa hedduu miidhaa gurguddaan irra ga'uun isaaniitis dhagahameeti jira. Garuutu immoo hawaasni biyyandaa horii isaaniitiif ofirraa qolachuufis kan meeshaa takka hin qabne yoo ta'u meeshaa yeroo ammaan duraatiifis mootummaan irraa isa wayita galchaa turatti tarkaanfii namaa gurguddaa fudhatame. Hooggantoota kana keessatti immoo waliigaltee waraana bilisummaa uummata Oromootii fi gamtii gaggeeffamee kan jaamaadhaa ture isaanii guddicha baateen guyyaa irraa አሉባልታ ወሬዎች መስማት የለብንም። ለተሰለፍንበት ዓላማ እስከ ህይወት መስዋዕትነት ለመክፈል ከወሬና ከአሉባልታ ከተለያዩ ነገሮች መራቅ ይገባናል። እርስ በርስ መግባባትና መዋደድ፣ መተማመን ለተሰለፍንለት ዓላማ ህይወታችንን አሳልፈን ለመስጠት ዝግጁ መሆን አለብን። አመሰግናለሁ። ከጎዲና Horroo Guduruu Wallaggaa kanatti tarkaanfiin isaan fudhatan tarkaanfii namoota hedduu ajaa'ibsiisee jechuudhaan biyyoonni hedduun dubbachaati jiran. Garuu immoo finxaaleeyyiin fannoodhaa kun lafa Oromootii fi Oromoo saamuudhaaf qophii irra waan jiraniif namoota isaan miidhan kana keessaa namoota ammaan dura Harargee irraa buqqaafamanii gara godina Wallaggaa Bahaatti imalan baqatanii jechuun dubbataniiti turan.
har'aan tana magaalaa Sandaaffaatti daawwannaa gaggeessaniin foogii ijaaramaadhaa ture daawwachuudhaan achirrattis foogii fi eebbisa gaggeessan. Eebbisa isaanii kanaanis hawaasaafis haasawa taasisaniin bulchiinsa magaalaa Sandaaffaadhaatii fi akkasumas magaalaa Sandaaffaatiifis kabajaa humnootaafis qaban ibsaniitu turan. Humnoonni magaalaa Sandaaffaadhaa hojjetaa jiran maatii isaaniitu jireenya gaariidhaa fi akkasumas kabajaa hawaasa isaaniitiif qabanis akkaaniif itti fufan beeksisan. Pirezidaantiin itti aanaa Awwaluu Abdii immoo dhaamsa isaanii dabarsaniin nageenyaafis ta'ee nuti misoomaafis qophiidha jedhan. Misoomni isaan dubbachaa jiran irra hedduminaan magaalota garaagaraa keessatti kan hojjetamaadhaa jirus jechuun mul'isan. Misoomni garaagaraa immoo bishaan dhugaatiitii fi akkasumas hawaasni wantoota barbaachisaa mara akkaaniif argatan jechuun pirezidaantiin itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa dubbatanii turan. Dhaamsi achi irratti inni dabarsee fi immoo haalli biyyattii keessa jiru kan wal fakkaanne yoo ta'utti bakka immoo hooggantoonni fannoodhaa duuba deebi'anii akkasuma fi fannoo waliigaloon hawaasa Oromoo fitaa jiranitti pirezidaantiin mootummaa itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa haala kanaan dubbachuu waan nama ajaa'ibsiisu jechuun hawaasni qeeqaatii jiran. Guyyaa tokkoof illee gadi baanee kan nama biraa qeeqanii hin beekne Awwaluu Abdii ammaaf immoo hawaasa isaaniitiif dhaamsa hin taane dabarsanii jedhan. Waraana gaggeessite irratti biyyoota hedduu hirmaachifteeti jirti. Biyyoonni achirratti hirmaatan irraa tokkoffaan akkasuma Raashiyaadhaa fi lammaffaanis Iraan, sadaffaan Kooriyaa Kaabaatis akkasumas Jaapaanii fi Kooriyaa Kibbaatii fi Kooriyaa Kaabaa lamaan irraayis hirmaannaa kana irrattis argamaniiti jiran. Pirezidaantiin Ameerikaa immoo Doonaald Tiraamp sababii waraanni guddaan kun achirratti mul'ateef Chaayinaan wayita kana immoo Ameerikaadhaaf sodaa guddaa ta'uu isiidhaatti jechuudhaan ajaa'ibsiifatan. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhiyeenya kanaatiifis kan erganiif Chaayinaan immoo agarsiisni waraanaa kun kan waggaa 80ffaa isaaniitiis ta'uun beekaman waggaa 80ffaa kan Jaapaan irraa bilisummaa biyya isheedhaatti gonfattee ta'us mul'isan. Chaayinaan waraana ammaan tana agarsiisan irratti biyyoonni isaa waaman kanarraa haala kamiif waraana osoo agarsiisaadhaa jiranii agarsiisa kanarratti biyyoota bebbeekamoo kana yaamanii jechuun Ameerikaa akkaan sodaachise. Garuutu immoo Ameerikaan agarsiisa waraana Chaayinaadhaa kana daawwachuudhaaf biyyattii tokkollee osooniif nama tokko hin ergin jiraatte jechuun hafan. Garuu immoo biyyoonni isaanii wal dhabdee qaban kanneen akka Israa'elii osooniif Israa'elii fi isaan jidduutti waan murteen hin jirreef Iraan jechuun kan waamanis shi'aarraa namoota hedduu erguudhaan mul'atan. Iraan immoo wayita nama ergitutti mootummaan Ameerikaa callisee akkaan isa ajaa'iba.